ورحمة الله وبركاته. أشما أركفونة أكم جرتن المان أرمو بك جرتنتي نجيني ربي سنبرتها أركمو قبيا لا قبيا غيسة جرتن هندنو أكم جرتن نجافة يا جن بودا ويا راهنا dhaamsa gabaabaa tokko dabarfachuudhaaf asitti akka hawaasa Oromoo qabiyyuu keeda especially Oromoo England Oromo community damee isiidhaa tan Bolton walitti dhufnee dhaamsa gabaabaa tokko dabarfachuudhaaf asitti argamnee waan jirruuf nu okkolchaa jechaa guyyaa gaarii isiniin jechaa asirratti dhaamsa keenya dabarfachuudhaaf akkuma amma asii argamnu kanatti maqaan kiyya Maaruuf Abdurrahmaan Jaamaa Rata hawaasa naannoo kana England Oromo community chairmanidha. Akkasumatti barreessaa fi secretary keenya communityidha. At the same time farmer of Oromo England Oromo community chairman ture obboleessa keenya qaalii obbo Muhammad Tusaalleen as jira. Akkasumatti damee community irraa damee ispoortii TV itti gaafatama waa'ee obbo barsiisaa keenya qaalii Abdukariim Korelleen as jira. Akkasumatti editara keenyaa fi damee waa'ee waan waraabuuf kana Obbo Muhammad illee kan waraabu jiru kana isinitti dheereessinu waa'ee xiqquma gabaabsinee dhaamsa uummata keenyaaf biyyaatiif as keessa illee dabarsuudhaaf gadda nu jiruu fi haala gadda namni Oromoo itti jiru kana ibsannee nuti illee dabarfachuudhaaf asii walitti dhufne itti deebi'uudhaaf kan ittiin deebi'e ammaaf nuuf hin qoodame itti dabarsee karaa obboleessa kiyya Secretary barreessaa communityidha Obbo Muhammad welcome to the Bimatil waan dabalatu tarreedhaan irratti as deebina. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkuma kana maqaan kiyya Muhammad Tusaati. Hawaasa England Oromo community keessatti akka barreessaatti hojjetaa jira. Turee agammaatitti gabaabamatti waa'ee haala yeroo ammaan tana biyya teenya keessa jiru irraa gabaabsinee waan dubbannu qabna, dhaamsallee qabna. Duraan dursinee waa'ee ajjeechaa Haacaaluu nama maraayyuu garaa gubee jira, nulleen akka malee irraa laalanne waan dagatamu miti. Haacaaluun waa guddaa nu keessatti isa dabree jira. Inni duullee wanni inni dalagaan isaa kaayoon isaa takka illee hin duune uummanni Oromoo fudhatee qeerroon Oromoo fuutee ittiin deemu jirti jechuudha. Itti aansuudhaan waa'ee hidhamtoota siyaasaa Oromoo obbo Jawaar irraa jalqabee Baqqalaa Garbaatii fi warra kaawwan cufa isaaniitiyyuu mana hidhaatti yeroo ammaa lafa jalatti hidhanii dararuu jirani. Kuni agartee gonkumaayyuu uummata Oromoo biratti akka fudhatama hin qabnee fi uummanni keenya bakka jiru qabsoo isaa akka finiinsee itti fufaa jiru quba qabna. Asiillee itti finiinsanii itti fufanii jiranii. Jawaar Mohammad afaan gabaabaa yennaa dubbanne Jawaar Mohammad dhaabatti amma bilisiginnaa jedhamtu tanaa fi namni mirga isaanii godhee irree isaanii godhee aangoota natti isaan fide isa ka alatti rakkate alaa akka galu ka godhe isa ifnana biyya sanitti akka deebi'u uummanni keenya bilisaan akka socho'u akka namni afaan banatee dubbatu sabaaf sablammiin Itoophiyaa cufti isaanii akka agartee harka tokko waliin socho'an godhuudhaan mootummaa abbaa irree san gumaacha olaanaadhaan akka buqqifamu qeerroo dura bu'ee hoogganaa turuudhaan ka godhedha. Jawaar Mohammad OPDO bilisoomsuu keessatti sadarkaa olaanaadha. Isaan bilisoomsee gabrummaa jalaa isaan baasee kadhoo najisaa kan isaan uffatan san irraa mulqee ergamtuu jalaa isaan baasee sadarkaa biraatti sadarkaa agartee uummanni Oromoo yakkaan isaan barbaadu irraa isaan baasee walaba isaan goosisee uummata Oromootti dubbatee qeerroo Oromootti dubbatee yakka isaanii dhiisaa fi jedhee as dhufanii asuma siiqanii isaa akkas godhe san har'a Jawaar Mohammaditti garagalanii ukkaamsuun akka inni dubbanne godhuun sagalee uummata Oromoo ukkaamsuudha. Fudhatama hin qabu agarteetiin waan danda'ameen hin balaaleffanna. Hatattamaan akka gadhiifaman hin gaafanna. Hidhamtoonni agartee akka England Oromo communitytitti haal duree tokko malee hidhamtoonni siyaasaa Jawaar Mohammad Baqqalaa Garbaatiin dursee hatattamaan akka gadhiifaman hin gaafanna. Haga isaan gadhiifamatti qabsoon keenya akka duubatti hin deebine
diyaaspooraa kan jiru qeerroo biyya keessatti kufaatiin ka'aa jiru san kan ajjeefamaa jiru sanii wajjin duuka dhaabachuudhaan kan itti fufnu ta'uusaa isin beeksifna. Asumaan agarteetiin mootummaan bilisiginnaa kun akka warra kana haal duree tokko malee gadhiisu gaafii kenna jechuudha. Itti aansuudhaan waa'ee muummicha ministeeraa irraa afaan waan gabaabduu dubbachuu barbaada. Muummichi ministeeraa natu isin ceesisaa nuun jedhe gaafa jalqaba itti kennan. Mootummaa ce'umsaatti itti kennan. Duddaan galanii sirna naftanyaatti nu galche. Gaddiqqeessee muummichi ministeeraa uummanni Oromoo gaafiin isaa hin jiru. Gaafiin isaa dhumateera waan jedhu. Kama akkanumaan uummanni Oromoo kun hiriira bahu kun kan itti du'aa jiru gaafii uummata Oromoo qabsoo uummata Oromoo diqqeessuudhaan OBN irratti dhiyootan intervii ta'anii irratti waan isaan dubbatan fakkeenya mammaaka hoolota 3 lakkoofsa itti barreessan irratti dhiyeessuudhaan nu diqqeessaa jira jechuudha. Kun diinni illee waan akkasiin dubbatu. Muummeen ministeeraa an Oromoof hin jedhu. Muummeen ministeeraa an uummata kana keessaa bahe, isin keessaa bahe, abbaan kiyya Oromo, haati kiyya Oromo jedhee kafalmu. Hoolota 3tti lakkoofsa barreessanii, tokkoffaa barreessanii, lammaffaa barreessanii, arfeessoo barreessanii, sadeeffoon hin jiruuti. Uummata Oromoo ka waan hin jirre barbaadu nu fakkeessee dhiyeessee jechuudha. Kun ufii diqqaachuuf deeman malee uummata Oromoo hin diqqeessan. Gaafiin uummata Oromoo waan hin jirre barbaadaa jiru. Lafa teenna barbaadaarra, haqa teenna barbaadaarra ufiin bulchuu barbaadaa jira. Uummanni Oromoo kanaaf du'aa jira. Uummanni Oromoo nama isaa ufii isaatiif filate kan isaa ta'uun buluuf haqa kana barbaaduuf falmataa jira. Diinagdee isaa irratti abbaa ta'uudhaaf kanaaf falmaa jira uummanni Oromoo kufee ka'aa jira jechuudha. Yeroo ammaan kana daa'imman ajjeesaa jiran, kaan kuffisanii kaasaa jiran. Uummanni Oromoo federaalizimii dhugaa ka sabaaf sablammoonni qixxummaan agartee wal qixaan keessatti jiraatan san ijaaruudhaaf falmaa jira. Gaafiin kenna kana. Haga gaafiin kun hin deebi'itti mootummaan sun takki achi buqqaatutti uummanni Oromoo manatti hin deebi'u. Kanallee akkasitti akka beekan barbaanna jechuudha. Kan itti aanu waa'ee obbo Lammaa Magarsaa irraa dubbachuu barbaada. Obbo Lammaa Magarsaa gaaf jalqabaa aangoo uummanni Oromoo si maltee isaaf kennuun barbaade lakki anaan hin maltu nama kanaatti irra nu wayya uummata kiyya nu dhagaa jedhee uummata keenya qaqqabbaneessee fuudheetiin biyyi ka kenne isa. Gooftaan keenya uummata keenyaa nun jedhe. Gooftaan keenya uummata keenya jedhe. Gooftaan isaa uummata keenya yoo ka ta'u taate Lammaa Magarsaa gooftaan isaa du'aa jira eessa jira? Takka gaafidha. Lammaffaa Lammaa Magarsaa humna ittisaa biyya saniiti yeroo ammaatti. Humna ittisaa yoo ta'e waraana itti bobbaasee gooftaa isaa san ficcisiisaa jira ka gaafas sobaan nu akkas karaa nu dabarsan san adda ficcisiisu jirani. Waraana kan kee uummata keenya bobbaafte nurraa kaasii jennaan. Daa'imman balbala nu ficcisiisin, dubartoota balbala gabbaatee galuun nu dhooggisan, nurraa dhooggaa nurraa kaasii jennaan. Waan biraas irraan barbaannu. Waraana keessan ka mootummaa agartee sirna naftanyaa ittiin deebisuu barbaadan ka ijaartanii itti hiitanii haga funyaaniitti itti hiitanii balbalarra deemee ijoollee teennaaf dubartii teenna ajjeesu uummata keenya doorsisu nurraa kaasii jennaan. Nuu galteerti dubbiin. Eega gooftaan keessan uummata keessan ka ta'u taate mee waan biraas irraan barbaannu nuti amma lammaallee sillee arguun barbaannu. Nagaan nu jiraadhaa. Agarteetiin mootummaa teessa ijaaradhaa akka barbaadan waan feetaniin ijaaradhaa. Siyaasaa feetan oofadhaa. Waraana san nurraa kaasii jennaan. Gabaabatti ka waa'ee diyaaspooraa irraa gabaabsee dubbachuu barbaada. Uummanni keenya ka diyaaspooraa sochii haalaan sadarkaa olaanaa addunyaatti dhageettii argatee godhu jiran. Qeerroon ala kana, qarreen ala kana, hawaasni keenya guutumaan guututti humna qabu cufaan socho'ee hiriira ganamaa galgala halkanii mana galaan jiran. Socho'u jiran jechuudha. Addunyaan dhageettee jirti. Sagaleen keenya dhagamee jira. Itti fufaa jenna. Waa sadii barbaadan. Ka gara falmii maallaqaatiin barbaachisu manni keenya bakka barbaachisutti akka bira dhaabbatan. Kun illee falmii
garaagarteetiin hidhannootiin warra socho'uu jira falmii barbaadaa jiranii abbaan dandeettan karaa isinitti toletti wama ummata Oromootiif tumsa ta'a akka gargaartan isin gaafanna. Akka gartee tumsitaniif isin gaafanna. Sagalee dhadha ol fuutanii baaftan kun kakaleessallee sagalee keessanii mootummaan abbaa irree ka durii sun jijjiirame. Haadhallee agartee sagalee keessanii jijjiiramuun isaa nafuu sagalee kana haga ummanni keenya mirgi isaa guutuun guutuu deebuutti haga hidhamtoonni siyaasaa teenya guutumaan guutuutti baatutti haga dhiigni nama keenya qaajjeessanii bahutti manatti hin deebiinaa. Manatti hin deebiinaa isiniin jedhe. Kabiraa sagantaadhaan socho'uun barbaachisa. Akkuma argan namaa walitti bu'uun barbaachisaan ta'a. Hiriira warri biraa baasee walitti bu'uullee barbaachisaan ta'u. Waan dhaadannoo keenya akka qabannu karooraan koree waan kana ijaartee deemtutti jira. Biyya tana keessa ijaaramtee jira. Koree san jala deemne waan karoora isaan nu baasaniin masakamne akkaataa isaan nu qajeelchaniin masakamne miira keessaa baane sagantaa keenya waan oofnu san addunyaa qajeelaan dhageessifanne haga isiin fiixa baatutti duukaa akka buutan isin gaafadha. Qarqaarsa kanallee akka duubatti hin deebine isin gaafanna jechuudha. Gama biraatiin xumuruuf deema yaada kiyya. Gama biraatiin loltoota ijoollee Oromoo taatan ta mootummaa abbaa irree kana keessatti hojjetaa jirtan. Ummata keessanitti dhukaasinan kaleellee poolisoonni hedduun isaanii itti dhukaafne. Ijoollee teenya bira dhaabattanii qeerroo bira dhaabattanii ummata keessa moggaa gortan. Mootummaan bilisiginnaa haga guddoo turtee biyya dhibdu ammaa galti bakka itti galtan hin qabdan. Irraa goraa jenna nama kennan ajjeesinaa bakki itti galtan hin jiru. Isinis ijoolleen teessan achuma keessa jirti. Jaartiin teessan achi keessa jirti. Durbiin teessan achi keessa jirti. Adaadaa durbiin teessan achi keessa jirti. Eessummaan teessan achuma keessa jirti. Niitiin teessan abbaa akaakayyuun teessan achi keessa jirti. Nama keenyatti dhukaasinaa irraa goraa isiniin jedhan ajjeesinaa. Hojii gaarii irra jirtanii quba qabnaa. Ummata keessan moggaa dhaabadhaa isiniin jedha. Kun dhaamsa agartee waraana achi keessa jiruuti. Ummata keessan moggaa dhaabadhaa. Qabsoon ummata Oromoo duubatti hin deebitu ijoollee keenya ajjeesinaa isiniin jedha. Qeerroo biyyaatiin afaanfaajii tokko tokko ijaaranii isin keessa gadhiisan. Hiriira tochi ba'aa isiniin jedhanii hiriira qeerroon biyya keessaa yookaan tarkaanfii qeerroon fudhachuuf baatu akka waliigalaatti labsii utuun godhamin waan tokkollee dhageettanii fiiddanii baatanii diina afaan hin bu'inaa. Uf eeggataa deemaa isiniin jedhe. Agartee diinni waan adda addaatiin isin afaanfaajjessee dhiyootana waan dhageenyu shaashamannee akkanatti hiriirri halkan ba'e jedhanii ijoollee sobanii qilee gabbaasanii ajjeesiisuu barbaadanii waan akkasii facaasan holola kijibaa. Kanarraa uf eegaa isiniin jedhe. Labsa qeerroo ka waliigalaa ka OMN irraan dabru eeggadha. Labsa qeerroo ka waliigalaa ka biyya keessaa haalaan deemaa jira. Tartiibaan deemaa jira. Tartiiba saniin isinii dabarsanii labsa sana eeggadha. Labsa sanii waliin deema. Yoo labsi sun jira tarkaanfii fudhadhaa jedhan tartiibaan fudhadhaa. Naamus keessan eeggataa tarsiimoo masakamaa dhaamsa kaleessa Johaar Mahammad jedhee karaa saniitti irra isin kaayisa irratti akka deemtan abdii guddaa qaba. Kabiraa manguddoota fi warra mootummaa keessa dalagan. Ka ummata keenya maqaa jaarsummaatiin keessa deemanii nama keenya karaa dabarsaa jiranitti dhaamsa dabarsuu barbaada. Waan jedhan biyya fardi hin jirretti harreen garmaaman. Biyya Johaar Mahammad fa keessaa hiitan baqqalaa garbaa fa keessaa hiitanitti adda alamuu simee baatii ganda keessa deemee jaarsa ta'ee jaarolii olii qabee uummata keenya afaan faajjessaa jira. Simbaasuu dhaabadhuu jennaan irraa goraa jaarolii teennallee dhiisaa manguddoon illee irraa goraa. Wanni simbaasuun jiruuti uummata keenya ka qabsoo irratti kufaa jiru ijoollee qeerroo qabsoo irra kufaa jirtu haqa uummata keenya haga deemuutti falmiin itti fufaa. Dura deemtanii mootummattii hiddisii lafa hin jirre tanaa waliin deemtanii uummata keenya karaa irraa dabarsuuf jalan deemina. Yoo feetan jiruu teessan oofadhaa waan argattan mootummaa irraa fudhattanii nyaatu jirtan yoo argattan nyaadhaa uummata keenya karaan dabarsinaa irraa nu goraa isiniin jenna. Dhiifama dhufa daqiiqaa takka callaa itti dhaaqaa dhumarratti waan isin jechuu barbaadu kabira. Mootummaan Dr. Abiyyiin hoogganamu asuma dhiyoo tana gaafa bilisiginnaa ijaare waan nuun jedhe kun ce'umsee wayitu nutti hin kennamne rifoormii nuun jedhe nutti hime. Afaan lama arraba lamaan dubbate jechuudha. Gaafa dura ce'umsaa mootummaan kun jijjiiramee nutu isin ceesisaa jedhe. As deemanii
kun ihaadiin makaleessaati riifoormii goonee jedhanii asiin nutti himaa jiran. Dhugaadhaa dubbiin hin fakkaatti. Kun warruma ijoollee teenna ta'a agartee 1998 yookaan 98 baadimeen nama 100,000 ga'u lafarraa fixan yakkamtootuma sanaa dhalleen mootummaan Abiyyiin hoogganamaa tunniin warruma san jechuudha. Yakkamtootuma kaleessa mootummaa ihaadiin hoogganamtu keessatti uummata keenya lafarraa fixaa jiran isin cufti keessa warra san namni quba isin qaba. Dhiifama isinii godhanii irra taran. Badii teessan yakka jiru san duuba irra isinii taranii jiran. Kana dhiiftanii adda deebitanii ammoo ija nu balleessuudhaaf sobdanii asii fuutanii kaan lafa jala hidhuudhaan nama keenya olii gad dabarsuudhaan irratti hojjetaa jirtan qabsoo Oromoo karaa hambisuu barbaaddan. Hinaaf nuti nurraa dhaabadhaa isiniin jenna. Dhaamsa kiyya asumatti dhaabaa waan na dhageetta. Okay, galatoomii obbo Muhammad barreessaa keenya akkuma inni jeessan irratti bareedaadha yaada bareedaa dabarfatee kan gabaabsineetuma ofna ammallee akkasumatti obboleessa keenya barsiisaa jabaa kanaa qeerroolleedha waan deemaa jiru kanallee qoodarraa fudhataa jira akka qeerrootti illee sossoonsa kanallee keessa jiranii kanaafuu innillee yaada isaatii fi waan dabarfatu akka qeerrootti akka hawaasa naannoo beekanaa jirutti akka koominitiitti innillee itti dhaabdu obboleessa keenya as dhaabdu. Hedduu galatoomii Germany England Oromo Community yookiin durataa wal England Oromo Community akkasumas barreessaa England Oromo Community ani maqaan kiyya Karim Kadir jedhama. Barreessa EOM itti gaafatamaa ispoortii fi dargaggoo Oromo England Community keessatti ani gabaabumatti wanni jechuun barbaadu mootummaa Itoophiyaa yookiin mootummaa sirna naftanyaa kan Dr. Abiyyiin durfamu kanaaf akeekkachiisa kennuufii barbaada. Inni maali? Mootummaan tokko yoo mootummaa fi jedhe mirga namiituu mirga jiraataa kamiituu qixa eeguu qaba. Kanaaf dhugaadhaa isin sirna naftanyaa sirna durii sirna akaabawwanii fi abaabeewwan keetii deebisuuf tattaafattullee kun ummata Oromootii fi ummata Itoophiyaa biratti akka milkoofne dhibban dhibbatti jala sarareeffatamuu qaba jedhaani. Inni itti aanu ummata keenya kan hidhaa ajjeesaa fixaa tumaa dararaa jirtan irraa dhaabbadhaa isin ga'ee jennaan. Kanaaf nuti akka England Oromo Community akka dargaggoo Oromootti dhibban dhibbatti gocha kanarraa ni balaaleffanna dura dhaabbanna dhukkubbii fi hadooddii ummata keenyaa wajjin jirra yakka sanyii duguugaa ummata keenya raggootaniif fuulduras mana murtii addunyaatti wal himanna waliin dhiibnu har'as ta'ee isinirraan hafnu qabsoo teenya haga lubbuun jirru walirraan hafnu yoo lubbuun jiraannes yoo nu jiraachuu baannes ilmaan keenya itti dabranii mana murtii addunyaatti seenaa kana keessa warri seenaa kana dalageetti gaafatama jennaan Abiyyirraa eegale. Lammaffaa biyya san keessatti lubbuu namarra qabeenya farsan yeroo guyyaa tokkochatti nama kumaatamaan nurraa ajjeesaa jiranitti qabeenya habaluu qabeenya habashaa qabeenya kaakoo qabeenya harree habaluu footoo habaluutiin waa ta'e yookaan siidaa habaluutiin cabe jedhanii taaziyaa siidaa fi yookaan boo'icha siidaa ta'an. Nuti guyyaa guyyaarraa lubbuu qaalii dabartuun deebine nurraa wareegamaa jira. Kanaafuu ani mootummaan leen jedhuuni namichi kunii fi warroon sirna naftanyaa sirna Itoophiyaa takkatti leellisu isin ga'e nurraa dhaabbadhaanii jedhaan. Inni dabalataa waa'ee hidhamtootaa fi hooggantoota keenya fi hayyoota keenya kan hidhamanii akka obbo Jawaar Muhammad indurfamee Baqqalaa Garbaa, Hamzaa Booranaa fi Shamsaddiin Xaahaa fi kan hin yaadannellee wajjin. Kun Oromoo ta'uudhaaf himatamu malee namni kun tokkollee yakka hin qabu. Jarreen tun jara gaafa isin hudduu wayyaanee dhiixan isin qashina wayyaanee guurtan jalaa isin baasee akka namaatitti isin bilisoomse. Jawaar nama lammii Ameerikaa osoo qabu osoo akka fedhee jiraachuu danda'u bifa fedheen akkaataa fedheen jiraachuu danda'utti
dhiisee biyya kiyyaaf ummata kiyyaaf jijjiirama fida jedhee biyya gale. Kanaafuu Jawaar Muhammad hidhuu dhiisi halkan takka hidhuu dhiisi silaa darajaa mana mootummaa keessa galchitanii achitti jireessuu isinirra ture. Isin foon harreeti. Foon harree yoo siree gubbaa kan gangalatee daaraa dhaqaa jedhan. Kanaafuu irraa of eegasne jechuu barbaada. Irraa dhaabbadhaa baasa akeekkachiisa yookiin dinniin hayyoota keenya ammatti kabboon hin jenne kaarra hin jenne ammatti nu baasaa isiniin jedha. Inni lammata sarbabiinsa mirga namaa kan biyya san keessa jiru. Miidhaa ilma namaa kan biyya san keessa jiru. Ulee, hidhaa, ajjeesaa wanneen kana hundaa'u nurraa dhaaba. Nuti dargaggoon, nuti jaarsoleen, nuti uummanni biyya san irraa dhalate biyyi sun nu dhukkubsiti. Waan kan hunda nurraa dhaaba. Yoo nurraa dhaabuu baattan gara tarkaanfii itti aanutti waliin deemnaa isiniin jedha. Inni lammata inni dhumarratti waan isiniin jechuu barbaadu waa'ee hiriira biyya keessaa fi biyya alaarra jiru. Uummanni keenya biyya alaa jiru afaan tokko taanee akkuma mootummaa wayyaanee waggaa dheeraadhaaf waggaa 27 biyya san bulche tokko taanee tokkummaadhaan ifirraa buqqifne mootummaa kanas tokkummaan ifirraa buqqisuu waan dandeenyuuf ifirraa buqqisuu qabna. Tokko haa taanu wal haa qabannuuti mootummaa kana karaa diinagdeetiin leechalloon waan qabnu hundaanuu bira dhaabbannee ifirraa buqqisuu qabnaa jedha. Warri biyya keessa akkuma obboleessi kee jedhan yookaan barreessan keenya jedhan hin sobamina. Hariiroon masakama. Hariiroo keenya tarsiimoo teenya jala baanee tarsiimoon ala yoo deemne hin nyaatamne akka hin nyaatamne diinan akka hin nyaatamne isiniin jedha. Karaa biraatiin warroonni biyya san keessa deemanii uummata keenya abalu jedhee maqaa keessanillee dhahuudhaaf qophiidha. Har'a dhahuu baadhus borinnaaf. Warroonni biyya san keessa deemanii ijoollee teenya nyaaphaa kennaa jiran, ijoollee teenya diina nyaachisaa jiran uummanni Oromoo isin barate guyyaan akka har'aa boruun taatu uummata keenya irraa dhaabbadhaa isiniin jedha. Asumaan fixa galatoomaa hedduu haasa'uu waan ammatti yeroo hin qabneef. Galatoomaa hundi keessanuu akka gaarii dhiyeeffattanii xiqqoon illee jecha lamaan irratti dabalachuu kan deemamu keenya dhifama wajjin duuba haalaan waan bareedaa dhiyeessitanii uuma isin jettan hundallee isin wajjin agrii waan ta'eetiin jira. Illeen akkuma obboleessa keenya maamajjeessuun waa'uma inni jeessan hundaa dhugaadha. Maamma eenyu Jawaar keenya waan gaafii hin qabne sun akkasii ayikoon Oromooti. Gabaabsee shoortikatii jecha lamaan afaan Ingiliziitiin dabarsuu fedhee maseeja jabaa uummata addunyaatiif uummata Oromoo kan Amaarota ollaa keenyaatiif